Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkamooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Har'i 12/2014 qophiin keenya har'aa tibbanaa fi malli jireenyaa waa'ee dhiittaa mirga namummaa Oromoo ilaalchisee ibsa Amnesty International dhiyeenya kana baasee irratti xiyyeeffata. Tibbanaan dhimmicha irratti yaada adda bilisummaa Oromoo qabatee dhiyaata. Malli jireenyaa immoo gaafatamtoota waldaa hawaasaa Oromoo biyya United Kingdom waliin marii gaggeessee kutaa tokkoffaa isinii qabatee dhiyaata. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Akkamooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa. Oduu kan sin dhageessisu waan dhaabasaa waqti jiraatee duraan dursee matoota oduu har'aaf qabnu keessa. Buufati humna ibsaa Garjii Finfinnee keessatti argamu ibiddaan barbadaa'e. Guyyaan fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti akka kabajametti jira. Jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu sagantaa hirmaannaaf qunnamtii uummataa wayyeessu 2 Ameerikaa keessatti qopheessuutti jira. Amma oduu bal'inaan. Guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti haala garaagaraatiin ammallee akka kabajametti jira. Gabaastonni keenya Oromiyaa giddugalaa, Oromiyaa lixaa, kibba ba'aa fi Oromiyaa ba'aa keessa akka nuuf gabaasanitti barattootiif dargaggoonni Oromoo haala isaaniif mijateen walga'anii gootota Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti wareegaman yaadataniiru. Kana malees fincila diddaa gabrummaa karaa nagaan gaggeessan daran jabeessanii itti fufuuf hirbuu isaanii haaromsatanii akka jiran gabaasti kun ibseera. Yaadannoo kanarrattis sirbootii fi dhaadannoolee warraaqsaa sodaa tokko malee dhageessifamaa akka jiran gabaastonni keenya nuuf ibsanii jiran. Odeessi sagalee waliin qeerroo bilisummaarraa nu ga'e akka ibsuttis diddaa fi fincilli barattootaa bifa adda addaatiin jabaatee itti fufeera. Buufata humna ibsaa Garjii Finfinnee keessatti argamu guyyaa kaleessaa balaa ibiddaatiin barbadaa'uunsaa beekame. Buufata humna ibsaa Garjii Finfinnee keessatti argamu guyyaa kaleessaa yeroo lammaffaaf ibiddaan barbadaa'uunsaa beekame. Gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo akka gabaasetti balaan ibiddaa kun maalirraa akka ka'e aga yoonaatti hin beekamne. Garuu poolisiin Finfinnee hojjettoota guyyaa san argaman mara walitti qabee to'annaa jara oolchuudhaan qorannoo irratti gaggeessaa akka jiru hubatee jira. Humni ibsaa naannoo Garjii Finfinnee keessatti argamu kun Garjii Magganaanyaa fi naannoo buufata xiyyaaraa Boolee dabalatee tajaajila olaanaa kan kennuudha. Yeroo ammaa kana keessatti tajaajilli ibsaa biyyattii keessatti haalaan addaan ciccitaa akka jiruu fi sababa kanaafis mootummaan qorannoo olaanaa gaggeessaa akka jiru odeessi nu ga'e dabalee addeesseera. Jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu sagantaa qunnamtiif hirmaannaa hawaasaa wayyeessuu magaalota Ameerikaa 2 keessatti gaggeessuuf saganteeffate. Daarektariin jaarmichaa obbo Aliyyi Galatoo gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhan keessatti akka ibsanitti jaarmichi rakkoon karaa wal qunnamtii hawaasa Oromoo keessatti mul'atu akka wayyaa'uuf hojjechaa jira. Afrikaa keessatti uummata baay'ee guddaa ta'e tokko aadaa bareedaa qabu umuraa dheeraaf jiraate kana kan Oromoo jedhan Oromoo maali jedhanii biyya alaa kanatti namni si gaafachuun qaanyi akka nama Oromoo tokkotti. Kanaaf nu akka ilma Oromoo tokkotti Oromoo hoji ati jette gammadanii akkuma kun Faransaa yookiin immoo Ingiliiz yookiin immoo Ameerikaa yeroo jettu namni gammadee hin beeka warra fiigan qaba warra kanaa qaban jedhanii akka nu beekaniif ilmi Oromoo martuu waan Oromoo kan at least waan biraallee namni Oromoo Oromiyaan biyya alaa kanatti nama hedduun akka beekamtu
godhuuf irra hojjechuu kaan ammoo waan biyya keessa deemaa jiru kana hojjanneeti gara biyyaa akka uummanni keenya waan hatta biyya godhamaa jiru kanallee uummanni keenya quba waan hin qabneef jecha waan biyya deemaa jiru kana asii qopheessaatti gara biyyaa deebisaan akka isaan quba qabaatan godhu. Obbo Aliyyiin akka ibsanitti jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu amajjii tokko bara 2014 erga hojii eegalee kaasee uummati Oromoo odeeffannoo dhugaaf wayitawaa akka argatuuf hojjechaa jira. Jaarmichi karaa raadiyoo sagalee Oromoo kallattiin oduuf sagantaalee Oromoof Oromiyaa irratti xiyyeeffatan karaa raadiyoo kallattiidhaan Oromiyaa fi addunyaatti tamsaasaa akka jiru ibsaniiru. Sagantaan magaalota Ameerikaa lama Washington DC fi Minnesota keessatti gaggeeffamuuf karoorfames hojii jaarmichaa uummata Oromootti beeksisuuf akka uummati jaarmicha cina dhaabbatee rakkoo uummata Oromoo wayyeessuu keessatti gahee isaa gumaachuu haala mijeessuuf ta'u Obbo Aliyyiin dabalanii ibsaniiru. Hagammaa maddi walaaboo ala kanatti akka gaariitti waan hojjetaa jiru kana uummanni waan hin beekneef jecha takkaffaa waan dalagaa jiru kana uummanni keenya ala jiru kun akka beekuuf. Lammaffaa waan hojjennu kanarraallee qooda fudhataniiti wanti kun akka midhaagee bareedee akka uummanni keenya martuu itti gammadeeti deemuu danda'u namni dandeettii qabu ka waan qabu waan kana bira dhaabateeti waan kana jabeesseeti waan namni martuu keessa uf arguu danda'u tokko godhuuf jecha magaalaa Minnesotaatii fi magaalaa Washington DC keessatti qophiin godhamaara akkasuma xalayaa hawaasa biyya alaa jiru ka Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa keessa jiru gara hawaasa 29 fi cheerchii 4 xalayaa ergineerra jechuudha qooda akka irraa fudhatan kabiraallee xalayaa erguma jirra jechuudha warri isin hin dhaqqabne. Sagantaa Washington DC keessatti sadaasa 22 bara 2014 gaggeeffamuuf jiru irratti miseensi boordichaa obbo Ibsaa Guutamaa argamanii akeeka jaarmichaa kan ibsan yoo ta'u magaalaa Minnesota keessatti immoo miseensi boordichaa Profeesar Amdeessaa Tuusoo ibsa akka kennan beekameera. Mootummaan Itoophiyaa birrii miliyoona 18 obbo Taammiraat Laayineerraa dhaaluusaa beeksise. Gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo ministeera haqaa keessaa akka gabaasetti birriin ministeera haqaatiif galii ta'e kun seeraan ala kan obbo Taammiraat Laayinee mootummaarraa gara dhuunfaa isaaniitti jijjiirratan jedhameetti himame. Obbo Taammiraat yeroo aangoo mootummaa qaban san aangoo isaaniitti fayyadamanii buna toonii 1,000 gara biyya alaatti erguun kan irraa argatanidha jedhameera. Manni murtii Itoophiyaa obbo Taammiraat birrii miliyoona 26 akka mootummaaf galchan irratti murteessee turuunsaa kan yaadatamu. Horii amma galii ta'e jedhame kun yeroo sana keessa maqaa mucaa obbo Taammiraat Laayineetiin kan baankii keessa taa'eedha. Kana malees konkolaatonni hedduunis dhuunfatamaniiru. Obbo Taammiraat garuu dhimmicha haalanii jiran akka isaan jedhanitti dhimmichi malaammaltummaa otoo hin taane waldhabdee siyaasaa keessaa dhufeedha. Itoophiyaan biyyoota abbootiin taayitaa ija qabatanii saamichaaf malaammaltummaa daangaa hin qabne keessatti gaggeessan keessatti akka ramadamtu beekamaadha. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nu waariyaa. Qophii tibbanaa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya qophii tibbanaa keenya har'a galgala qabannee dhiyaanneerra. Qophiin tibbanaa har'aa kan inni xiyyeeffatu dhiyeenya kana qorannoo jaarmiyaan mirga dhala namaaf baabsu Amnesty International jedhamu mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti xiyyeeffatee hidhaa, hacuuccaa, ajjeesaa jumlaa raawwata. Mana hidhaa keessattis dubaroota gudeedaa qaama namaa reebbichaadhaan hir'isa zaliila kanan jedhamne turra geessa kan jedhu gabaasa bal'aa kan waggaa 3 qabatee bahe irrattidha kan xiyyeeffanne. As keessatti namoota lamadha kan dhiyaatanii qorattuu mirga dhala namaa kan Itoophiyaa keessaa Amnesty International jechuu kiyya ta'an adde Claire Baston kan isaan dubbatanii fi kanarratti immoo adda bilisummaa Oromoo maal jedha kan jedhu hojii dippiloomaasii kan dalagan Dr. Shuggut Galataadha kan qabannee dhiyaanne jechuudha. Adde Claire akka jedhanitti Oromoonni waggaa 3 kana keessa yoo xiqqaate nama 5,000 ta'anitu hidhamaniiru hiraara guddaatu isaan irratti godhamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa olaantummaa siyaasaa argachuuf jedha Oromoo irratti xiyyeeffateetu kan inni kana godhaa jiru. Oromoon hidhaman hedduudha lakkoofsaatiin biyyattii keessatti keessattuu manidhaa federaalaa keessatti odeeffannoo argachuun biyyattii keessatti baay'ee rakkisaadha. Mootummaan nama to'ata namni bilisa ta'ee odeeffannoo namaan kennu yookaan walitti sinaasa'u jedhani. Keeniyaa keessattis humni tikaa Itoophiyaa seenanii akka godhanidha. Qorannoon isaanii ragaa qabatamaa namoota hidhaa keessa turan fi qaamni isaanii hir'atee arganii akka dubbisanidha biyyoota adda addaatti kan isaan haasa'anii mee isaanumarraa dhageenya dura.
This is a report that is not about ethnicity. It's about political control, but targeted particularly at one ethnic group because that ethnic group is seen particularly as a threat. In this report, I did want to focus very specifically on the recent time frame because I think it's important partly to make it very clear to multiple audiences that we're targeting that it's happening right now. There were a number of indicating factors that Oromo were targeted at a higher level, whilst you're absolutely right that it's true, or whoever those people who were saying it to you were right, that the repression of dissent does affect the whole country, for sure. Frequent mentions from former detainees and sometimes from current detainees of how high a proportion of detainees in detention centres, in federal detention centres, are Oromo. The blocking of information is kind of on a daily basis in the challenges of doing my job from a distance and getting information out, particularly where it's very well known that there are high levels of surveillance of communications, of phone calls, of emails, and that every time I talk to someone on the phone or they send me information via email, they are at risk of suffering repercussions, including being arrested. It's well known that Ethiopian agents operate in Nairobi and in Kenya, and there have been times when I've been aware of surveillance within Nairobi as well. Dhimma kanarratti adda bilisummaa Oromoo immoo yaada maal qaba laata jennee Dr. Shuggut Galataa dubbisneera. Dr. Shuggut hojii dippiloomaasiidha kan isaan dalagan dhaaba sana keessatti. Gabaasaan Amnestii akka dur waggaadhaan dhiyeessurraa alatti bal'aa akka ta'e deemsa miidhaa mirga dhala namaarra jiru kan 2011 irraa hanga 2014 kan inni toora adda addaadhaan keessaa daran Oromoo irratti ta'aa jiruun inni lafa kaa'e gabaasaa kana akkanatti dhiyeessuusaa akka nam tokkootti illee maqaa jaarmiyaatiin illee Amnesty Internationalidhaaf galata guddoodha galchinaa. Dhugaa golgamee jiru haqa dhokatee jiru hanga qormaan isaanii bira gahuu danda'e gadi baasuu isaaniif galata guddaa qabu. Ammoo lakkoomsi achirra taa'ee sana duwwaadha jechaa miti. Akka nama keessa jiraatutti akka irraa quba qabnutti Oromoonni dararamaa jiranii hedduu ta'uu isaaniiti irraa quba qabna. Haa ta'uu gabaasaan bahe kun gabaasaa miidhaa dhala Oromoorra gahaa jiru ka golgamee jiru kan saaxile ta'uu isaatti kabajaadhaan ilaala dhaabni keenya. Deebii mootummaa kan jedhu dhageessanii jirtanii achirraa yaada maal qabdan? Mootummaan Itoophiyaa deebii itti kenneera sobadha kan jedhu tokko. Mootummaan Itoophiyaa kun deebiin inni kenne waan nama raajuuf hin qabu. Dhugaadha jechuus hin danda'u waanuma jechuun isarra jirudha filatee kan inni filatus kanuma furmaata gara biraa hin qabuuf kana filatee waan nama raaju miti deebiin inni kenne. Bu'aa maal fiduu danda'a gabaasni kun amma Doktor? Gabaasaan kun bu'aa 2-3 qaba. Tokkoffaa ija seeraa duratti ragaadha. Namni gurmuun yookiin qaamni faayilii gochuuf tattaafate ija seeraa addunyaa duratti mootummicha dhiyeessuudhaaf irratti hojjechuu ni danda'a. Inni lammaffaa haal duree kabajaa mirga dhala namaa godhatanii warri mootummicha gargaaran ni jiru. Yoo beekaa didanirraa kan hafe kun ragaa guddaadha. Inni sadaffaa uummatni keenya mataan isaa miidhaan amma sarara gahaa jiru galagalee akka inni of ilaalu isa godha. Uummatootiin cunqurfamuu warra akka keenyaa ammam akka nurratti gahaa jiru isaanirrallee akka gahaa jiru wal hubachuuf ni gargaara jechuudha. Toora hedduudhaan hiika guddaa qaba. Keessattuu immoo Oromoon adda bilisummaa Oromoos haa ta'u hawaasni Oromoos haa ta'u qaamoliin seeraa beekumsa seeraa qaban Oromoonnis haa ta'ani kanarraa waa buufachuu danda'u laata? Bu'aa qorannoo kanaa qabatanii gama seeratti dhiyeessuu yakkamtoota warra jedhaman kana qaama mootummaa sanaa jechuudha. Waan godhuu danda'u wanti mul'atu jira Oromoon asirraa immoo gabaasuma kana dhageema dhiisa laata Oromoon? Gabaasicha
dhuguma hojii godhee yoo fudhate Oromoon fafadha isaaf jedheen herrega. Gabaasichi jalqaba hojii ta'ee isatti mul'achuutu sarra jira. Gabaasaa kanaatiin waajjiraalee adda addaa seenuutu sarra jira Oromooni. Inni ogummaa seeraa qabu immoo daandii seeraadhaan falmallaa gahaa gaggeeffachuudhaa qaba. Hawaasa Oromoo biyya ambaa keessa jiru miseensolii mana marii naannoo isaa jiranitti, qaama mootummaa naannoo isaa jiranitti, jaarmolee mirga dhala namaaf falmanii warra naannoo isaa jiraniif hanga fagootti waan kana babal'isee irratti hojjechuudhaa qaba. Tole, Dr. Dhaabni keessan Adda Bilisummaa Oromoo gaafa sadaasa 10 ibsa tokko baaseera. Ibsichis waanuma amnistiin jedhe kanarratti hundaa'ee kan bahe fakkaata. Biyyootaa fi qaamota adda addaafis waamicha godheera. Mee dhaggeeffatoota keenya biyya keessa saatan biyya ambaa jiraniif warra ibsa kanan dubbisneef qabiyyeen ibsa kanaa maaliif barbaachise yeroo ammaa kana baasuun? Qabiyyeen ibsa kanaa gama tokkoon gabaasaan amnistiin dhugaa diidatti fide isa nuti yeroo kaan jennurra qaamni immoo nurraa ala walaba ta'e furmaata gara mataa isaatiin gaggeeffate dhugaa tokko fidee waa inni lafa kaa irratti hundaa'eeti dhaabichi ibsa baase jechaadha. Ibsi kuni jalqaba amnistiis ta'e jaarmolee mirga dhala namaaf falmanii warra kaan galateeffachaaf jiru isaanii gara fuula duraa akka isaan itti dagaagfatanii hawwachaa karaa gara biraa immoo warri utu arganii utu dhagahanii diplomaatonni magaalaa Finfinnee keessa jiranii biyyootiin development assistant group jedhamanii kana jalatti wal ijaaranii jiran haala kanarraa hanga tokko hubanii qabu. Isa kana gadi baasuu dhabuun isaanii hedduu nama gaddisiisaa gara fuula duraallee akka isaan itti yaaddahanii kan yaadamedha. Karaa gara biraa waamicha tokkoffaa saba cunqurfamaa akka keenyaaf nurrattis inni gahaa jiru isaan irrattis gahaa jira. Kanaaf wal faana dhaabbannee kan nuti falmannuuf kan waamicha godhu. Lammaffaan uummata keenya mataasaa akka Oromootti diina addaan nu baafatee nurratti hojjetaa jiru nu dhabamsiisu sanyii duguuggaa dhala namaa nurratti geessuuf deemaa jiru kana dhalli Oromoo taa'ee akka inni ilaalle akka inni ofirratti facifatu akka inni waamee wal dhageessisu akka inni iyyatee birmannoo argatuuf kan inni waamicha godheedha jechaadha. Kabiraa immoo waa'ee hojii dippiloomaasii haalaallatu ilaallattiin bu'aansaa hin beeku. Mootummaan Denmaarkii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee tarkaanfii hamaa irratti fudhataa jira kan jedhu tokko marsaa isaa irratti baasee jira. Achi keessatti maqaan Adda Bilisummaa Oromoo dheerameera akka isarraa madda kan argateetti. Mootummaan Denmaarkii akkamitti kana baasuu danda'e? Mootummootiin adda addaa akkatti dhibee tokkotti dhiyaatanii adda addaa nuti kan waggaa 22 jala buhaa ture. Waggaa 22 toora adda addaatiin Oromoo irra kagahe kan nam tokko akka nama tokkotti ajjeefame kan gamtaadhaan bakka tokkotti ajjeefamanii kan immoo sabaaf saba dhimma koo tahe jedhee warra guchiifne isa kana keessatti Oromoon harka qullaa ta'ee inni kaan hidhatee keessatti miidhame. Argumentiin keenya siistamaatikiidha ka jedhudha qabna turre nuti tahe jedheeti Oromoo irratti mootummaan kun guggaa sanyii dhala namaa geessaa jira. Yeroo dheeraadhaaf kan isaan immoo jedhan akkuma tasaa yeroo tokko irratti filmaata irratti waan garaagarii irratti kaka'u malee Oromoo irratti ka xiyyeeffate miti ka jedhudha qabu turan. Isa kanaaf jecha daataan hanqii weebsaayitii sanarra taa'ee hanga lubbuun namaa darbe kan hidhame kan kaamsame kan akka ummaasaatiin barootii amma kanaa keessatti hidhaman kan biyyarraa ari'aman buqqahan xiyyeeffannee falmina nuti. Isa kana argisiisuuf waan jirudha keenya waan haaraatti argisiisnu hin qabnu. Isa kanatu akka jirutti fuudhanii weebsaayitii isaanii irra appiilii isaaniitti dhiyaate mana mariitti dhiyaate. Appiiliin kuni akkuma mana marii biyyootii adda addaa xiyyeeffannu. Isaan kuni keessaa gaaffii adda addaa walitti deddeebisuu waan garaagariitu ture jiruu keessaa kuni garuu daaticha fuudhanii weebsaayitii irra kaa'anii namni inni garbiraallee akka ilaaluuf jecha.
Hayyee Dr. Shuggut Galataa sa'aatiitiin naangeffamnee sagantaa keenya amma asumatti dhaabuuf jenna. Waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Dhaggeeffattoota keenya isinis waan nu caqasaa turtaniif horaa bulaan jedha. An Dassuu Duulaati. Daldala yookaan sagantaa beeksifattan qabdu. Raadiyoon Sagalee Oromoo raadiyoo walabaa tokkicha kan dambalii gabaabaaf intarneetiidhaan addunyaa guutuu irratti uummata miliyoonaan dhaga'amu. Daldala keessan beeksifachuu qunnamtii keessan wayyeessuu yoo feetan raadiyoo Sagalee Oromoo bilbilaa yookaan barreessaa qunnamaa. Raadiyoo Sagalee Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa sadii biyya United Kingdom irraa isinii qabna. Keessummoonni keenya isteeta adda addaa keessa jiranii amma hiree isaanii kenna akka barsiisan mee obbo Ibsaa duraan mee barsiisaa eenyuun akka taatanii fi hawaasni keessan hawaasa akkamii akka ta'ee fi maal akka hojjettan dhaggeeffattoota keenya. Ani maqaan koo Ibsaa Biyyananaan jedhanii ani barnooti koo yookiin muuxannoon kiyya civil engineeringidha. Hawaasa Oromoo Yorkshire Community Leeds ka jedhamu irratti keessaa jira. Hawaasaan Oromoo Yorkshire kan Leeds jiru har'a gara miseensota gara 25 adeema nama guguddaa duwwaani. Hawaasaan Oromoo Yorkshire waan adda addaa godha yeroo guyyaa goottotaa in kabajata guyyaa irreechaa in kabajaa hiriira yeroo qophaa'u rakkoo Oromoo irratti yeroo godhamu magaalaa London naqee godhaa iyyata adda addaa daddabarsa. Dhiyoodhumatti hawaasa Oromoo United Kingdom tokko ta'uudhaaf walitti warra gurmaa'ee karaa Sheffield, Bradford, Hull walitti qabee amma kana warra gurmaa'aa jabeessuudhaan dhaabbatan keessa guddaa kan taphatanidha. Hawaasaan Oromoo Yorkshire OMN illee gargaaruudhaaf barreen gaddaa horii hedduu walitti buusee ergee jira. Kunoo kan intala keenya kan afaan gootu qophii gootullee karaa Austraaliyaatti horii gargaarsa ergaa jira. Karaa tokko tokkoon warra harka kennee dhaabbatu harka kennaa akka baqattaatti harka dhaabbatuuf yeroo baay'ee bukkee dhaabbatee gargaara. Kanarra darbee amma rakkoo ilmaan Oromoo irratti dhaabbataa jiru kan Amnesty International barreesse irratti baay'eetti dubbataa turan kaleessayyuu taanaan walgeettii godhanii ammas taanaan waraqata karaa iyyannaa Parliamentary Under Secretary of State of Foreign and Commonwealth Affairs xalayyaa iyyannaa kan Amnesty kanatti kan agarsiisu rakkoo mootummaan Habashaadha Itoophiyaa saba Oromoo irratti godhu itti ergee jira. Akka isaan mootummaa Itoophiyaa hin gargaarreef iyyata godhataa jira. Kanarratti immoo dabalee kunoo rakkoo Amnestiin baase kana kan Amnestiin iyyuu haga kana nuuf dubbatee jedhe nuti immoo maal jennee cal jennee teenya kan jedhu irratti amma kunoo sadaasaa gaafa 29dha. Qophii fincila didaa garbummaa kan bara kanaadha. Liidsitti qophaa'uudhaaf achirratti Oromoon hundumtuu karaa United Kingdom waan dhufan irratti maal akka gochuun jiru gara fuulduraatti maal gochuu akka nu barbaachisu irratti qophaa'uudhaa jirra akka guddaatti akka dabarsinuu fi kanarratti immoo dabalee nama adda addaa tan individual basis illee sabbii Oromoodhaa haga kanatti rakkataa jira gubataa jira rakkataa jira kan jedhu irratti dabarsuudhaa fi karaa mootummaa duwwaallee utuu hin ta'in karaa mana amantaatti karaa cheerchii keessatti illee kunoo amma torbee darbe haga nama 150 ta'u caalaa keessatti himnee dabarseen jira karaa koo akkan individuaalii gara fuulduraattis immoo nama kana walitti illee gurmeessinee akka caalaatti akka abiddaa babala'ee rakkinni Oromoo nu duwwaa utuu hin taa'in fira aadaa fira ambaa yoo qabaannee jedhe firri ambaa yoo nu dubbate caalaatiin isa nu kun nu dubbannu caalaa namni nu dhagaa amma akka Oromootti nama Ingiliziitu iyyanne haga nu dhagaan caalaa yoo namni Ingilizii tokko nama Oromoodhaa dubbatee jedhe nama sanarraa waan dhaga'aniif gara caalaa fira guddaa baafachuutu nurra jira akka nu bukkee dhaabatee nu iyyaniif kan kana fakkaatee faatiif godhaa jirra karaa Liidsi kana. Mee Busaafoo isinillee mee barsiisaa hawaasni keessanillee maal akka dalagu mee gabaabsaatiin nuu hima. Maqaan kiyya Saafoo jedhama. Saafoo Shuufoo jedhama. An dura taa'aa hawaasa Oromoo Shafildiiti. Hawaasni Oromoo Shafildi muuxannoon kiyya waa'ee misoomaa as Yuunivarsiitii Shafildi kan jedhamutti baradhaa waa'ee hawaasaa jechuun
misooma hawaasaa jechuun community development baradha. Hawaasni Oromoo Sheffield ka dhaabate Februaarii bara 2012 dhaabate kaayoon isaallee ummata Oromoo bakka jirutti wal gurmeessee magaala kana keessatti uf jajjabeessanii wal gargaaranii waan adda addaa kana midhaasaniiti agartanii waan ummata Oromootiif ta'u bakka Oromoon jirutti biyya baqaa ta'ee biyya keessa ta'ee isaan gargaaruuf kaayoo akkasii qabatee ka'ee kaayoon biraa ammoo ka dhaabateef aadaa guddisu bakka jiran kanatti biyya keenya keessaa baanee gizee biyya ambaa keessa jiraannu kana aadaa ummata keenyaa guddisu karaan aadaa keenya guddifnuun tokkoffaa mana barumsaa ijoollee bannee barsiisaarra aadaaf afaan barsiisaarra lammaffaa ammoo gurmuu dubartootaa qabna community keenya keessatti gurmuun dubartootaa kun aadaa guddisuu irratti ka xiyyeeffate yeroo eventiin adda addaa jiru community Oromoo kan taane yeroo organizationii jaarmaa adda addaa eventii qopheessan gurmuun dubartoota keenya kun bakka sani argamuudhaan karaa uffata aadaa Oromoo karaa nyaata aadaa Oromoo karaa sirba aadaa Oromoo kanaaf kana ka fakkaatan ummata saba biraatitti mul'isaa aadaan keenya maal akka fakkaatu afaan keenya maal akka fakkaatu kana mul'isanii jechuudha. Lammaffaa ammoo ummata keenya keessatti namoonni baay'een biyya baqaatii garana dhufanii biyya baqaatii yoo dhufan waan adda addaatitu jira wanti mataa isaan dhukkubsu biyya qilleensa biyya kanaa kanaan seera biyya kanaa kanaan sisteemii kanaan wal fudhachuu dhabuudhaan mataa isaanii ka jijjiiramu jira waan kanniin gargaaruudhaan voluntary team jennee dhaabnee ummata kanniin waan adda addaa isaan gargaaru waan akka foormii waan akka agartanii waan mootummaa irraa yookaan kaawunsel irraa gara isaanii dhufu kana barreeffaman waan kanneen hiikaa fi kaawunsilii adda addaa jaarmiyaa adda addaa waliin haasa'uudhaan barumsa adda addaa waa'ee fayyaa irratti waa'ee jireenya lafa biyya kanaa irratti kennaa fi waa akkasii irra jirra. Ummata keenya bakka jiranii gargaaruuf ka jedhu kana nu tokkoffaa ummata keenya ummata Oromoo beeksisuuf akka tokkoffaatti fudhannee socho'uu jirra. Akka fakkeenyaatitti yoo jedhee Juulaay 17 Juulaay 27tti jaarmiyaa tokko Black Minority Network ka jedhu magaaluma kana keessa jira isaan wajjin hariiroo goonee yeroo dheeraa isaan wajjin voluntary dalannee amanamummaa keenya isaanii mul'ifneeti akka nu fuudhaniiti paarlaamaan dhugaaniiti iyyannoo keenya akka achiin gayannu waan nu gargaaraniif Juulaay 27tti achi dhaqnee Home Secretary, Foreign Secretary, xalayaa keenya akka kennan nu gargaaraniiranii barattoota University ka irratti wayyaanee irraa adeemsisaa ture ilaalchisee iyyannoo keenya erganne saniif xalayaa Septemberii 17 Septemberii 10tti nu deebisaniiranii jechuu karaa Foreign and Commonwealth Office fi UKAD irraa xalayaa lama arganneerra akkasuma kabiraallee nu bakka jirrutti jaarmiyaa adda addaa kana yoo isaan eventiin jiraatu dhaqaati ummata keenya hin beeksifna ummanni Oromoo akkana aadaan kana qaba ummanni Oromoo kana seenaa isaa aadaa isaa kana ummanni kun garuu aadaa ofii irratti biyya ofii irratti dhumu jira jedha evidensii adda addaa waliin ummata walga'ii kan irratti akkuma duratti obbo ibsan mul'isu jirra himu jirra akka fakkeenyaatitti waan kana as Sheffield kanatti walga'ii tokko irratti ibsinee kajennee deebanii walga'ii guddaa wayii Hall City keessatti amma Tuesday dhufu ji'a kana 11tti jechoo adeema walga'ii kanarratti ummanni Oromoo maaf akka biyyaa ba'u maaf akka baqataa ta'ee biyya kana keessa jiraatu maaltu biyyarra akka irra gaaru waan jedhu gaafii kanarratti ilaalchisee affeerraa nuuf godhaniiranii jechuu waan kanarratti ummata Oromoo keenya maal akka irra gaaru ragaa waliin qopheeffannee ragaa human rightiin baase kana wal qabsiifnee suuraaleen adda addaa jira kakaratti bartoonni university kufanii karaa dhiiganii suuraalee adda addaa internetii keessa jira kanneen wal qabsiifnee isaanitti ummata walga'ii kana ummanni walga'ii kun ummata baay'ee mootummaatii kaawunsilarraa NHS yookaan National Health Service waa'ee fayyaa kanarraa
akkasuma immoo job centerii jaarmiyaan adda addaallee volunteerii organizationii kunniin jiru kanarratti carraa kan argannee waan kana ibsuun nu dhugumaanuu baay'ee kaayoo keenya ka deemaarruu fi taargeetii nu dhayaara jennee amannaa. Kanaaf kanaan uummanni Oromoo Shafildi ka asitti dhaabanne waan kanniin godhaa uummata keenya gargaaru jirra. Akkasuma immoo uummatoota baqataa ka waraqata hin qabne kabadanii biyya dhufanii waraqata kan qabne kanneen rikomendeeshinii barreessuudhaaf akka Oromootaan ibsine looweriitti waraqata keenya qabataa dhaqaat looweriin warri waraqata argatanillee jiru jechuudha. Kanaan gargaaru jirra saba keenya bira dhaabanne. Kanaaf kana fakkaata walumaa galatti ummanni Oromoo Shafildi hawaasni Oromoo Shafildi ka dhaabateef istiraakcharii isaa kana fakkaata jedha. Obbo Ahmed Saafi mee isinillee barsiisaa akkasuma hawaasni keessan maal akka dalagullee gabaabsaati mee dhageeffattoota kennaa nu ibsa. Dhageeffattoota kennaa deebii kana sagantaa sanbata kaayoo keessatti qabannee isinii dhiyeessina.